Dalagu kumni yolle keti raji kite. Gondare se ordofa. Copy galu status. Emak. Mal warri dibere jiru kumni dalagu. Tap kudu majiranga. Kumala maguta ibatakka no hejabada. Dada. Dubera dufan. Mira kesa galte jolle maki. Akega kana mira kesa galuta te jolle maki tiko tiko. Mira keessa seenaa guys, mira keessaan bayna anka dhuma. Jolle maki mira kesa gal. Stop this train. Guys, taaptaan kudhaa'ee itti dhaqqabnaa wanni hin dhaqqabamne hin jiru. Kun olaala akkatti jijjiiran. Aaranii jiran amma uummanni fiyya. Maal. Arani di sani yawu no. Thank you. Asli. Waiye. Isai badu mane uste ba. Bada mitna wade tahu jira. Mana sih inatu? Eska sos misti fakad Allah bemuslim. Eska arat no. Enna lebne ne golettenga targen. Falakşin indagabaş. Rabu manna kalse kone ko udne. Ine konjo. Tasmam bichalo takabiyalo. Yene dafar. Yene fikir awaqi እሺ ብያለሁ ሁለተኛ ነሽ በቃ አንቺ ሚስቴ ነሽ ዱባይ ካይሮ ልትመጪ ነው ካይሮ እመጣለሁ ትንሽ አናስብበትም ምን ነው አጣዳብሽ እኮ አስብበትና ንገረኝ ሀሳብሽን ተቀብያለሁ በቃ ደስ ብሎኛል ግን የማምጣቱ ነገር ላይ የሆነ ነገር ላስተካክላ ቤት ያስፈልጋል እንትን የሆነ ብዙ ፕሮሰስ አለ እኮ እኔ ላይ ጣለው ችግር የለውም ባለሀብት ነሽ ማኪ ማለት ተረ እንተላ ዱበርቲቲ ጋፈቴ እንዴት ያጣለች ማኪ ኖ ኮሜንት በዩ Mungkin ayo yang wallahi senjuru. Angkai senjuru. Sendiri. Kalau dulu kami nak gafatnya radab di. Ayam kamu berarti maratura. Angkai senjuru. Wallahi senjuru asli mudi nanti kabatin. Hai. Ma yo kaya senjuru tu mate ma nagal cerai situ najalat tu orang tadi fakkat deh. Mungkin saya insyaallah. Wana kana baredo kami di sana. لمانو يا أول قورتني هي سرقة والقبتني ديم تجي جلانا فاكم مسينا فاسم كبجيتين دبيبر منو شينات የምትሄዱት ለምንድን ነው? ኖ አይደለም እንትኑ ነው አፕሊኬሽኑ ነው ያወጣኝ ሁለቱም አንድ ላይ አባታተነን ወርኒንግ ያለብሽ እኮ እንትን ወጥተሽ ተመለሽ ይጠብቅሻለን እሺ ወጥቼ ልግባና ላክላችሁ አዎ ላይቭ ዝጊ ይህን ዝጊ እና እንደ አዲስ ግቢ ወርኒንግ ያለብሽ ልክል እሺ Maki lo gara biwana kara ilmu tileni ma intalon tumbai baret. Ya. Lugar bacu. Ni berat di lugar asanis. Ayi bana baketi. Malta unatti na tare gana jala te mara ko an kai tanjiru na me te push ko chuk abla sibir hagal to atle ko agal ta. Uya to ko ara thera bra bola. Uya to ko mo ja like isin ha ate amma ko ata te me yakuma sena fasera ujira tra kan ati wisilen achirafta. Aku mana kaya dufti. Sibira galti. Silati ka. Najar gari mana ilmu anggam ha kamu simiti please. Doai di. Guys, copy link udah. Copy link. Duga makiya duga biyo duga najala te akka bage te nalalti. Sibira ha galti.
du'aa Ani itti godha. yoomillee sin dhaga'u. Rabbiin nan dhiisu. Koppiliin godha. Ati duraanuu bara waa'ee jaallaa kana atu hiremee qofura dabarsee gaggim jettaa bara. Yefikir gagamaa na shikkoo anchi jemmaa. Baansinii ati Akka isheen itti dhiiga nama dhaabdu wallaahi fakkisa. Hin ajjeesa osoo hin ilmootii ta'uu baattee waraan. Maal warra ilmoo ofii faaraayyanii gadi hin darban. anaan faaraa jette moo? Ilillee kura lama naa kenna. Asli anaan faaraa jette? Hin jenne lakka. Sii wayya. Ilillee kura lama gaayis. Guys, koppiliin Kana kakka kanamitti. Jaartii afraaf shari'aan agasa. Agasa diiti shari'aan naan jettee bar. Sadaffaa ta'uu barbaaddi yuusiin. Carraallee tokko naa kennite bara mallee waan ta'e ajaa'ibu. Baay'ee gara laafetti wayiiti. Tammi welcome. Ani kan hin jiru yaada akkana yaadin. Afur lama sadi fuudhu namni hin yaadin asli dhugaan. Ililli gaayis ililli kenname ililli. Shabaab ililli kennaa nama kumaaf dhibba afurii jira jirtan ililli takka takka nama kudha afur ililli qabdani. Kenninaaf. Namni kudha afur ka ililli qabu please. Guutan. Koppiliinkii godha. Koppiliinkii uummata namaa na diddan ani nama tiktookiin diddamaa ol na jalaa gubate tiktok akka seenaa Oromootti hin jiru bar namni tiktookiin akkas jalaa gubate. Gizeen harki Sinjaala takka nama nama kumaaf dhibba sadii koppiliinkii naa godhe sinjaala tokko hordoftoonni kenna. obsi. Gizeen harki koppiliinkii godhuu qabdan bar taabtaa godhuu qabdanii. Dabiliidha gaayis. Uummanni kiyya bar waan akka. Namaaf dabil bakki haa adabnu. Family, my family dabil. Guys, koppiliinkii. Dabili. Guys, dabili ta'uut gin dabil no. Shabaab dabil no. Fira waa takkan qabdu maki. Yeroo fooloo kiyya fooloo siraan deeffadhaa nama ammoo sirraa deeffachuu deeme dhugaa. Dabili. Sirraan deeffadha. Dabil. Muktaarin follow godhaa Itoophiyaa kan jiru kana. Namni kuma horii basadii ajjisan kun Muktaarin follow naa godhaa ishii. Thank you. Maal jettaree maki? Imaan. Maalin Maani jaa? Muktaarin follow godhaa. Maalin jaa itteeti? Garaa jabaattee baqa. Maali firaan qabdusa? Firoonni kiyya irra afaan. An firooyin jetsaa kana hin jiru bar. Agam jira. Firoonni kiyya kootu baqa. Waan waan feerimee gayyaa hoteela nu geesse. Osoo moo hedhee jira. Koppiliinkiif maal ka irraan fanne osuma silaalluutii jaan warri mana kiyyaammoo ajaa'iba bar. Nu afeere kun alaa daabboo biteetiin jira waan ati jette san godhuudhaaf. Dhufuure. Godheetiin hin fida manatti gadi hin baanu haala asuma nama nyaanna. Bakka laayibiraa yaanu egaa uummanni itti maal godhuu dide koppiliinkii godhuu dide deemnee nyaanna. Ni wayyaa. Maal godhare? Laaptaap godhaan jiranii koppiliinkii godhaan jiranii maaltu asirra nu teessise akka ilmoo miskiina habiibti. Teennee du'aayii godhaan nyaannaa buna dhaabanne deemnu koppiliinkii godhuu didanii miti. Daqiiqaa keessa kuma sadii on geessine koppiliinkii kuma sadii on geessine irraa yaana. Asli kottu mana cufudhiti leenca kun baatii lama asirra taa'u jira leenca kanaa kanneen hin baha kottu. Ameerikaa waan jirtu fakkaadhame yaani bakka. Alhamdulillah rabbil alamin jee. Alhamdulillah rabbil alamin garuu waan Ameerikaa jirtu fakkaadhame. Yaa. Ati nama leenca si kennu akkamitti dhabde subhaanallah yaani okkotti leenca laabi goolii kaayadhee da qofa osoo naan kennamin bul. Achumaan kaate ta'uu badhee ofirraa makiinaa deemtu jira. Yaa ijaa waan harkan bar. Gizee mana kana dhufan anuma qofa laalan. Waa takka laayif goolii nu bikka kam akka ta'e hin beekan. Rakkoon sanii bar achitti wal dhibnee bar. Laayif goolii nu eessa yoon jeen amma hin beekan as biratti. Eessa Macaaraa tokko yaallaa. maali laayif goolii maali hin beekan bakka usaniitu mana laalan koppiliinkii sin godhan.
Rabbi isaan haa qajeelchu uummata kee kana. Wallahi du'aan itti godhaa qoy. Koppilinki godha akka. Isaan yooma heerumta naanaa jaan dhufanii. Gaayis koppilinki godhaa. Rakkatanii na waliin. Heeruma keetiin rakkatanii. Rakkatan wallahi. Ana ta nyaattu, ana ta ciisu. Ana kawaamee ga godhu. Isaan naa rakkatan garuu wallahi uummata Koppilinki yalla lakkoofsa jijjiira jabaadha. Meeqan si ganama koppilinki. Taappi godha. Kuma lamaan nagaanii jiran. Astaghfirullah. Uummanni kiyya kun irra fa'a jechuudha. Barbaa'ina nuti jaalaa amma kuma wali bajaa qofa. Akkatti isaan hodhatoo si gaafachuu baadhe. Mee wallahi kuma lamaan gaanjee. Wallahi laazim kuma lama. Ijoolleen xiyya ta'ii qaba. Asli silaan akka keetii kanatti osoo hin usni wal jala iyyafa koppilinki karahuma meeqaa geessan. Uummanni mana kiyya Ani rabbi rasuuli jedha koppilinki godha jedhee maleen godha. Ani immoo waan tasaa faamilii nama hundaa barakatti barsiifatanimi. Yooniin koppilinkiif taaptaa godhaa jedhan ilmaan godhan numa ta'anii. Ni ba'anii hufaa giseen itti iyyefa. Soo bakka akkuma yoon taa'efa koppilinkii godhaa jettudha yoon jee xab godhan. Uummata taaptaa godhaa jedhan jedhu. Ajaa'iba bara. Koppilinki godha taaptaa godha ishee. Bakka Akkam jedhi jetteme. akka itti teessee uummata taaptaa godhaa. Bakka aboo mana Uummata taaptaa godha koppilinki godha. maal jettaan akkamitti beektaa ammas wanta akkasitti uummata kana akkamitti sii godhan. Manni mana Oromooti taaptaa godhaa yoo ittiin qofa godhan. Mana amma fakkeenya mana nafxanyaa yoo deemte nama kuma 100 kaa'uu namni godhu hin jiru. Saniif manni mana Oromooti mana Oromoo fakkeessaa gisee taaptaa godhanii sii godhan. Mana Oromoo fakkeessaa uummata Oromoo. Laa manni mana Chaayinaa ta'iyyaa manni mana Oromooti miti. Isaa ofeeta. Duba saniif siin goonire mana Oromoo fakkeessaa hangana taaptaa godhaan jiru. Mana Oromoo fakkeessaa gisee isin hin jee koppilinkii fi taaptaa kuma 3 seenan kun wallaayas. Bakka kuma 3 seenanii jiran koppilinkii. Mana Oromoo kuma 200 seenan. mana Oromoo fakkeessaa gisee isin hin jee taaptaa godhaa jechuudha. Dhumattee akkasitti wal faamna kana booda. Tiripiliidhaam. Jechaan oollu. Sadiin. Mana Amaaraa fakkeessan kiyya. Mana Amaaraa fakkeessa hayyee. Didan kama. Mana Amaaraa fakkeessaa jechuun bar gama maakii hoottaa jechuudha bar hoottaa gamana. Namni dhungate bada bareeduun takka. Waa anna dhibaa bar namni hundi umaja anna dhibi. Abiinti akka na dhungate. Mana Oromoo fakkeessa makiin qixxaa walla jabaadha. Biran dhugodhee seenaa dalagee ture TikTok kanarratti. Ni yaadatta gaaf tokko dhugodhee. Eenyu dhungate? Waan na erga kana jeetiin seenaa hojjedhee gaaf tokko TikTok irratti osoo laayivii taa'u jiru eega guyyaa saniitiin ni rifadhe. Achirraa rifachuun na qabe garaanuu na dhukkube. Budaan si nyaata jechuun bar kiisin irratti budaan si nyaata. Viidiyoon irratti dalaganii olii gala. Kiisin irratti budaan si nyaata jechuun si jibbisiise. Osuma akka tasaaraa achi waliin taphachuu jiran deegisa jiru innis fuudhanii na waraaban olii gannaan deemanii. Ni rifadhe eegasanii ni rifadhe. Irraan deebinaan kan guraana naqaraanii kiisiin gitaa dhungachuun danda'u gisee namni natti erge. Bakka gaafa heerumtalla yoo ifaa dhaabsite malee kiisin hin dandeettu ati akkasi qaraanitti. Uzubilaan sheexana rajimaan jechaasmi. Akkasuma takka budaan nama nyaanan akkasi. Aboo budaan hagiiftii ergan saniin jee. Waluma qabataa bar kiisin gima. Hayyaa asli. Mana Oromoo fakkeessaa isin jennaan ilaachuma jirtan akkuma sadii galuu dadhabdani. Koppilinkii kuma 3 seenan. Taaptaabiin kee hoo meeqa? 200. Asli garuu na dura TikTok live irra sirraa jirta bira amma reefu amma seene bira akka reefu seene malee amma seene kun kuma 200 seenuuf deeman. Maali? Yaa biinti ijoolleen tiyya durriyyadha koppilinkiin gootu taappiin gootu. Amma uummata findaata xaaxaan qabne na hordofaa barka namni maan nuun jedhe nama kana dhaazanee reef gisee bar isin nama 500 sibira jiru asbira nama 200 fi 100 jira wata taappiin godha uummata durriyya na hordofaa uummata xaaxaan qabne giddeellashi. Giddeellashi osoo hin ta'in taataabii bikkatee taaptaa godhan hin beekan. No hin beekan irraan kaayanne malee.
Abo bakka asli bay bakka life radima buna daba ti buna nema. Kaya tu fili kot. Fideen dhufa wallahi amma godha kun amma kushinaa seeneetiin xabxab godhee dhufa buna dhaabaa deemaa isin. Tole makkishaayi. Buna warra jimmaa dhaabaa. Arseena. Jaartiin mana jala dubbatu iddoo warreen namitti hin jette dhageette. Jaartiin mana jala dubbatu iddoo jira. Arseena. Warreen namitti hin jette dhageette. Duraan afaan takka humna yoomsan dubbatti. Dhaqiin godhu jedhe takka jira. Hin dhageette. Yenee fikir jedhiini. Hin dhageette. Ajaa biraan qabu wal malee koppilinkii waraka koppilinkii kuma sadii guuta ummata qashtii kana mee namni kumaa kun waan gootan isinitti mutaraa takka namni kumaa kun Profailii kiyya gattu qaatinen yuutuubii akka foloo naa goraa asirra.